kanaan du'e garuu sheenaa qabadhu. Akkasiin dhagootan kanaan. Ay maraataa asirraa amantii da'oo godhatee asirraa lallabu kana wal qabatee duulli hedduu narratti godhamaa jira. Boleeyyan keenya waan isin hubatuu qabdanii maraattuun gandan qabdu. Godina kam maraataa jiru kana sila ilma sharmuuxaa naan jette ilma zinaa sila naan jette. Machaa illee gandan qabu. Oromooti yaa waan hubatuu qabdan. Namni asirraa ol bahee amantii da'oo godhatee qabsoo da'oo godhatee qabsoof maraadhe uummata Oromootiif akkas ta'e diinii na jalaa tuqame jedhee machii ofii ibsatu jaalaluma diinii jaalaluma qabsoo isinitti fakkaatin. Waan itti maraate san waan irraa maraate san lallabaa jechuudha. Kanaafuu warri machaan kennamaa tuqama jettanii gandatti of galchitan gandarraa maraatan biyyuma keessaa bahee sama mararraa maraata. Kamachaa illee ganda bakka hin bu'u. Machaa kana fuutanii gandatti galchitanii warri duula narratti bantan akka of eeggattanii isiniin jedhaa jechuudha. Ooftanii machaa yaa asirraa amantii da'oo godhatee nama arrabsu. Iddooffatee akka itti onnee isa citutti lallabu kana nama amantiif quuqame fakkeeffatanii warri duula nurratti bantan dhaabbadhaa. Gandatti wal galchuun gaarii miti. Namuu ganda keessaa bahe. Yoo nama faarsuun, gootota faarsuun, ekeraa arrabsiisuun, yoo inni ol ka'eetiin gootota ani ilma akkasii jedhe kun ol bahee sababa isaa gootota arrabsaa, gootota mataa garagalchaa jechuudha. Hayyoota arrabsaa jechuudha. Aslan namni daawaa godhu tokko wanni inni goototaan uf dhaaduuf, wanni suuraan uf dhaadus, wanni inni daboo kadhatuuf hin jiru jechuudha. Yoo naamusa itti waa himu wallaale malee, yoo hanqinni akkasii qabaate malee. Wanni nutti baratame tokko ol bahee asirraa boo'ee qifatee jenna eebanni diinii kennaaf akkas ta'e, eebanni qabsoo kennaaf qola. Kuni waan nutti baratame jechuudha. Tasgabbaanii ilaaluun barbaachisaadha. Sababa maraataa kanaatiif iyyansa hedduutu deema, lallabbiin hedduutu deema. Ani maraataa kanaani maraatota akka teetii waliin oolutu si barbaachisa. Maraatota soqee waliin maraatutu barbaachisa malee maraattonni aslanii lafarratti yoo maraatu bakka maraattonni jirtu dhayitee achi oolti jechuudha. Gabaa maraatota. Akkana waan ta'eef isi warri maraattonni gidee isaan olii gad deemanii asirraa iyyan ebaluun keenya nu jalaa tuqame jettanii kacarraa argatee guyyaa tokko inni afaanitti isin fincaa'e faaxonni akka maqaa kiyyan dhoofne maqaa keessan seexaan haa dha'u. Jecha maraataa jiru kana sila ilma sharmuuxaa naan jette ilma zinaa sila naan jette irra nama. Jecha kana waan rasuula kiyyan jaameef waan hin feeneef waan dhukkubbii kiyya kabara baraati. Rasuula kiyyan jaamuudhaaf oggoyyii dhukkubsataadhaan takkaa fayyan beeku. Jechi sun rasuulaan jaamuu irratti takkaa fayyan beeku. Jecha san naan jette onneetti jennatu itti waan ta'eef. Siifillee shanyii ta'eetiif illee dhiifama godhu. Kanaan jees tokkollee kasiree irraa galee hin jiru. Siimi shayini fedhe yoo dhufee jecha kana naan jiru. Osoo Allahu kiyya jiruuni. Allah wachi mala kan jiru barbaade goflaa kan baasu barbaade mala kan barbaade barbaade. Na rabbi sharra kun arkite mo. Na zina dalagun arkite mo. Na sharmutu ma sawu na arkite mo. Orkada narraa ulama rabbi waan kana tanan narraa. Badoo kana narraa orkada. Sheeka kan orkada narraa namoota kana. Oromoo orkad narraa namoota kana. Dantaa isaaniitiif jecha na jecha miti. Akka harreetti osoo taa'ee isaaf hojjedhu galanni kiyya kana boo. Kan dia narraa geessanii ilmaan bareentumaa kana sadeen bareentumaa kana waan na diiganiif qaamaa qalbiitiyya. Ifiifuu rabbi walitti na qabi jechuun jira kana gubbaa adda na facaasuun sabni Oromootis narratti isin hin dhiisu jechuudha. Yoon akkanaan du'e garuu sheenaa qabadhu. Akka isin dhagootan kanaan. Dhiifama. Waan isaan irratti hojjetan dhaala. An jaalalatiin yaama. Ummata facee naa hojii walitti ijaaraa jeetii yaama. Akkuma isin beektan kana ummata argee kana bifa hedduun itti duudhuudhaan lafa isaan irraa ummata qabaataa yoomsuudhaan qabsoo ummata Oromoo irratti biyyayyuu faffacaasan. Kanaaf ummanni Oromoo hundi garaan isaa mataadha. Ummata nan bakka jirraa walitti qabachuu jiru. Ummata dirree irraa faffacee shamarran irraa barachuu dadhabanii dirree irraa faffacaan kana lammata naa harkaa facaasu maal jechuudha. Mee saba Oromoo naa laalame. Mee dubbii xiyya naa laalame. Har'a shamarran Finfinnee keessatti dirree hunda irratti narraa dhangalaanii dargaggoon benziila dhuyti. Haawwan akkasii ummata qabaataa akkas godhan jechuudha. Osoo ummata kana obsee jiru kulaa sharrii natti banuun maayeessu. Isin waan feetan goota rabbiin kiyya isin wajjin jiru. Naa wajjin jira. Tumsa jaala Allahuudhaan qaban ummata kana irratti. Saba Oromoo hundaaf. Hakkii dubbatteedhaaf wallaahi waan taatu sataatu hittee milkaamaa nu kenni istiqaamaa kijmaa diin islaamaa.
جدي جرى ربي بعد عسر يسرا ركوغا مبودا بالينا تجرا دورا قطوفة تسبودا نودريرا مؤمنا فالدنيا فتنة توبرا قولي ربنا على بك يتقرى كن سنة ربي تدري إلى را فتنا كفني كأن مجرا كفني أجتفو سلبنا اندرا ربي ننتاسي سنجرا أجتفرا دبني دبسورا نجينا يا رحمن نوكن استقامة خدمة دين إسلاما